akkam jirtan baga gara chaanaalii koo maatii tiyuub nagaan dhuftan har'a viidiyoo haaraatiin yaada biraatiin dhufee jira akkana wajjin turtan isin affeeraa san dura garuu namoonni viidiyoo keessa jalqabaa laaltanii kan na jajjabeessitan komentii kan naaf barreessitan hamilee kan naaf kennitan like share comment subscribe gootanii gara maatii kiyyatti kan dabalamtan hundumti keessanuu hedduu galatoomaa galata guddaa na biraa qabdu baay'ee galatoomaa ulfaadha isiniin jechuu barbaada akkasumas immoo feesbuukii keessan irratti share kan naaf gootanii namni biraa akka ilaaluu danda'u kan na gargaartan illee akkasumas hedduu galatoomaa baay'ee gammadeera na wajjin jiraachuu keessaniif waan laalee fi waan naaf ibsitaniif waan naaf barreessitaniif waan na jajjabeessitaniif hundumaafuu galata guddaa qabdu na biraa isin jechuu barbaada namoonni immoo viidiyoo kana isa jalqabaa laaltan like share comment subscribe gochuudhaan gara maatii kiyyatti akka dabalamtan isin affeera har'a immoo viidiyoo haaraa hojjechaa jira yaada biraati yaada haaraati yaada kana ni jaallattu isin barsiisa jedhee yaada yaadni kun maal inni waa'ee amala dhiiraadha amalli dhiiraa maal fakkaata dhiirri dubartii takka irraa maal jaallata maal barbaada wanta jedhu irratti haasa'uudhaaf deema qabxii muraasa irratti haasa'uudhaaf deema san dura garuu immoo waan tokko jechuu barbaade waa'ee dhiiraa amala dhiiraa jechuun amma akka dhuunfaatti miti kan haasa'uudhaaf deemu artikloonni tokko qo'annaan tokko amalli dhiiraa akka dhiiraatitti maal fakkaata dubartii maal hubachuu qabdi kan jedhu kan dubbiseerraa kan dhagayeerraa yeroo kan jiruu kiyya keessatti illee kan baradheerraa isiniif qooduun dhufee akkuma beekamu jiruu jechuun wanta salphaa miti bu'aa bahii guddaatu jira bu'aa bahii kana keessatti immoo rakkooleen uumaman jiru rakkoo san furuudhaa fi wal hubachuun waliin mari'achuun baay'ee barbaachisaadha wal hubachuu keessatti amala beekuun amala isaa beekuun wal hubachuu keessaa wal hubachuudhaaf nu gargaara jechuudha sanii fi akkasitti naa hubadhaa namoonni yaada biraa qabdan like share comment godhaa gochuun dagatiina namoonni yaada biraa qabdan immoo komentii irratti naa barreessaa akkuma engadda gootanillee keessaan illee feesbuukii kiyyaan illee keessaan meeseejii naa erguu ni dandeessu nan fudhadhaa gaaffilee baay'ee na gaafattaniirtu kan viidiyoo jalqabaarraa waa'ee isaa dhumarrattiin haasaa amma kallattiidhaan gara qabxii kiyyaa toleegaa amalli dhiiraa maalinni dhiirri dubartii takka irraa maal barbaada dhiirri akka dhiiraatti amala ofii qaba dubartiin akka dubartiitti amala ofii qabdi fakkeenya tokko siiniif kaasuu danda'a dhiirri waan baay'ee dubbachuu hin jaallattu waan hundumaayyuu of keessatti qabata dubartiin immoo yeroo aartuu sagalee ol kaastee dubbachuu boo'uu waan aartii sana afaan keessaa baastee dubbachuu boo'uu wanta akkasiidhaan ibsiti kun amala garagaraadha amala dubartiiti akkasumas dhiirri illee akkasitti amaloota adda addaa qaba ani amma har'aa qabxii shanirratti haasaa inni jalqabaan amalli dhiira kabaja barbaada namni kabaja hin barbaanne tokkollee hin jiru jechuu dandeessu eeyyeen hundumtuu kabaja barbaada dubartiin illee akka dubartiitti kabajaa barbaadde ijoolleen illee akka ijoolleetti hundumtuu ni barbaada dhugaadha garuu dhiiraaf eenyummaa isaaniiti dhiiraaf kabajaa jechuun eenyummaa isaaniiti gatii guddaa isaan baasuu illee danda'an kanarratti qoosaa hin beekani akkamitti jechuu dandeessanii gaaffii fakkeenya tokko ammallee hin kaasaa fakkeenya kan hin baay'isaa dhiirri tokko dubartii takka wajjin otoo deemaa jiru dhiirri biraa dubartii san otoo hin laalee baay'ee aara maaliif isiniif fakkaata maaliif aara tole kan aaruu fi dubartii san maaliif dhiirri ilaalaan maaliif ilaallamtee kan jedhu isinitti fakkaata ta'uu danda'a xiqqoo garuu miti
ani dhiira ta'ee otoo wajjin deemaa jiru akkamitti dhiiri biraa ishii ilaalaa kuni tuffiidha jedhee xiiqii keessa seenaa jechuudha. Kuni maal agarsiisa? Kabajaa. Ani dhiira wajjin deemaa jirti namni bira akkamitti ishii ilaala jedhee ishirratti illee aaruu danda'a nama sanirratti garuu dhugaan jirtu kana kabajaa barbaadu. Kun immoo uumamaan argatan eenyummaa isaaniitiin uumamaan argatanii saniif nuti kabajuu fi qabnaa jechuudha. Nuti kabajuu fi qabna. Yeroo lollullee nuti dubartoonni yeroo aarruu waan dubbannu hin beeknu yeroo dubbannu iyyuu kabajaa mulqinii dubbachuu hin qabnu. Kabajama isaanii wajjin loluun ni danda'ama. Aaruun ni danda'ama waanuma jiru tokko namni wajjin jiraatu waan baay'eetu uumamuu danda'a sanii fi yeroo lollullee yeroo dubbannullee kabajama isaanii wajjin otoo goone baay'ee barbaachisaadha jedhee yaada. Nuti yeroo kabajnu maatii keenyatu isaan kabaja. Nuti yoo kabajnu ijoolleen naannoon hundumtuu ni kabajaan sanii fi kabajaan baay'ee barbaachisaadha. Dhiirri kabajaa isaa mulqiteetti dubbatta taanaan keessa isaatu miidhama. Keessa isaa miidhame jechuun immoo jaalala keettuu miidhama, mana keettuu miidhama, jiruu keettuu miidhama jechuudha. Sanii fi wanta gochuu qabnu hundumaayyuu irraa of qusannee jechuun jechoota yeroo dubbannullee kabajaa isaanii wajjin otoo goonee baay'ee nu gargaara. By the way, viidiyoon kuni namoota heerumtanii dubartoota heerumtanii jiru jalqabdaniif illee isin gargaara. Namoonni beeytanii dubartoonni beeytanillee isin yaadachiisuudhaaf isin gargaara. Namoonni immoo heerumuudhaaf karaarra jirtanillee viidiyoo kana ilaaluun baay'ee isin gargaara. Maaliif dhiirri maal barbaada, maal gochuu qaba, amalli dhiiraa maalinni kan jedhu hubachuun jiruu kee isa jalqabuudhaaf deemtu kana siif sirreessa jedhee waan yaaduuf otoo dhaggeeffatanii isiniif gaariidha jedhee yaada. Inni qabxii lammaffaa isaan amanuu danda'u. Dhiirri amanamummaa barbaada. Shakkiin baay'ee jireenya miidha. Nuti immoo dubartoonni yeroo jaallannu bakka garasillee eessa jirtaa, garam deemtee, maaliif turtee, halkanaa wanta baay'ee kan kaasuu dandeenya. Shakkuu jechuudha. Shakkiin baay'ee wanta gadheedha. Irraa of qusannee baay'ee barbaachisaadha. Yeroo isaan amannu, yeroo isaaniif iddoo laannee eega jalqabnee booda especially jiruu eega jalqabnee booda isaan amanuu qabna. Jechuun wanta nuti shakkinee fi isaan wanta gochuu barbaadan sana wanta isaan daangeessu tokkollee hin jiru. Saniif isaan daangeessuu hin dandeenyu, isaan wajjin hin oollu. Garuu nuti yeroo amannee isaan gadhiisne isaanillee mana isaaniitiif, jireenya isaaniitiif, jaalala isaaniitiif amanamummaa isaanii eeggatanii jiraatan waan ta'eef yeroo nuti shakkinu yeroo dhufanillee moobaayila isaanii kakkaasnee akkas gara duubaa deemnee maal meeseejii eenyuuf erge eenyuuf bilbilee akkas jennee qorachuu yeroo jalqabnu hordofuu yeroo jalqabnu isaanillee duraanillee nan amantu jedhanii waan taanetti keessa nu jalaa seenuu danda'an waan ta'eef gaa'ela keenya, jireenya keenya, jaalala keenya eeggachuu qabna. Wanta goonullee sirriitti hubannee kun miidhaa maalii fida jedhannee ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Isaan amanullee inni qabxii lammaffaadha. Qabxii sadaffaan immoo isaan beekamtii kennuu fi dhiirri amala sanii qabu. Qorannoo baay'eetu kan oolli isaayyuu matsaafa baay'een irratti barraa'ee jira dubbisuu ni dandeessu. Beekamtii kennuu fi especially niitii isaarraa haadha manaa isaarraa beekamtii kennuu jechuun isaan baay'ee cimsa. Jecha tokkos as biratti isiniif kaasuu danda'a. Dhiira jabaa duuba dubartii cimtuutu jira jedhama. Dhugaadha immoo dubartii cimtuun sun eenyuuni mee wajjin ilaalla. Dubartiin cimtuun suni cimina isaa kan deeggartu. Cimina isaa irratti hubannoo deeggarsa gootee hojii isaa dinqisiifattee eeyyeen hojii gaarii irra jirta jabaadhu wanta akkasiitu hafa bakka itti laafu immoo jechuudha yaadaan yeroo tokko immoo yeroo dadhabullee
it's okay wanti kun hin taane carraan biraa jira hin cufamne balballi hundumtuu cufaa miti karaa kan ilaali jettee kan isa deeggaruu dandeessu kan isa hubachuu dandeessu yeroo barbaadutti immoo yeroo kennuufi kan dandeessu jira miti wanta inni gaggaarii wanta cimaa hojjetee jiruu isaatiif halkanii fi guyyaa hojjetu taanaan eeyyeen nan hubadhaa bar jiruu keenya fooyyeessuudhaaf jaalala keetiif ijoollee keetiif halkanii fi guyyaa hojjechaa jirta galatoomi jabaadhu kun immoo bakka kanatti immoo laafinnatu natti mul'ata kan immoo akkana goonee wannoo goona akkasii sirreeffanna kan immoo kanaan akkas ta'a yeroo dadhabu immoo hin dadhabini waamti karaan akkasii yeroo tabba baanii alma tokkotti baanii tabbarran dhaabbatanii sanii fi deemanii xiqqoomoo dhaabbatanii eessa akka gara duubaa garagalanii faalaalanii miti akkasitti garagallee wanta hin taane kanarratti baranneerra sanii fi hin gaddiin hamileen kee gadi hin bu'in jettee kan jajjabeessu jechuudha. Kan isa hubachuu dandeessu abbaa manaa ishee kan hubachuu dandeessu waanuma ishiin habaaboo fidee isinitti kenna taanaan kennaa tokko waanuma xiqqaa ta'uu danda'a garuu fidee yeroo isinitti kennu gammachuudhaan eega fudhattan booda galateeffachuu yaa waan jiruu isaa uffatuuf waan ijoollee guddisuun dirqama isaati hojii hojjechuun dirqama isaati jennee utuu hin ta'in dirqama isaallee utuu ta'uu beekamtii wanta inni hojjetu saniif beekamtii kennuuf jechuun hamilee isaa cimsu jechuudha. Hamilee isaa cimsu gammachuu isa keessatti uumuu jechuudha. Inni illee wanta biraa hojjechuudhaaf akkasumatti hamileen isaa cimaa deema waan ta'eef dubartoonni furtuudhaanti. Beetu miti furtuun mana banaa wanta hundumaayyuu banaa miti konkolaataalee yeroo seentan furtuudhaan bantu sanii fi furtuun baay'ee barbaachisaadha. Nuti immoo furtuudha. Uumamni keenya illee immoo yeroo gara duubaatti deemnee ilaallu isaan laafina isaanii guutuudhaaf uumamni miti. Nuti dubartoota dhiirota wajjin wal qixa jettanii akkam mormiin kaasne dhugaa dubbachuudhaaf nuti isaantu dura uumame addaamtu dura uumame achiin booda Hewaan dhuftee miire sun jechuun hir'ina san guutuudhaaf gara jiruu isaa dhufaa jirra jechuudha. Akkasitti hubadhaanii isin akka barbaadanitti hubachuu ni dandeessu mirga keessanii garuu nuti dadhabbiin isaan qaban san guunnee guutuu taanee wajjin jiraachuudhaaf uumamne waan ta'eef huni kaayyoo keenyallee waan ta'eef kanarratti baay'ee hojjedhaa yeroo irbaata isin affeera taanaan abbaan manaa keessan yeroo deebitanii baay'ee galatoomii baay'ee gammadeeraa yaaduu keetiif naaffeeruu keetiif wanti bakka yeroo naa kennuu keetiif galatoomii jechuu ni qabna. Yeroo san immoo innillee okee wanti isin gammachiiseera jedhee mabboor immoo iftaan immoo wanta biraa wanta gurguddaa wanta cimaa isiniif yaadaa isiniif bakkee laachaa deemaa sanii fi wanta sanarratti hojjedhaa. Viidiyoon akka yaakaarra jala hin dheeranii isiniif illee dhaggeeffachuudhaaf akka isinitti tolu gabaabsee hojjechuu waan barbaadee fi daddafee haasaa jira. Inni afuraffaan itti fakkaata maatii isaa kabajuu. Kuni mata duree guddaadha. Mata duree guddaadha. Yeroo dheeraa barbaadallee garuu ani waanuma xiqqaa asirratti haasa'ee darbu barbaade. Maatii dhiiraa kabajuu, maatii dhiiraa jaallachuu, gargaarsa yoo barbaadan illee barbaachisaa taanaan gargaaruun dirqama. Mata dureen kuni mana baay'ee diigee jira, mana baay'ee jeeqee jira, jiruu baay'ee diigee jira. Namni baay'een irratti walii hin galu. Garuu gabaabumatti ani yaada koo asirratti kennachuu barbaada. Dubartiin maatii abbaa manaa ishee jaallachuu qabdi. Jaallachuu qofaa miti kabajuu qabdi. Kabajuu qofaa miti gargaarsa barbaadan taanaan mana keessan otoo hin miidhin wajjin teessanii mari'attanii gargaaramuu qabu. Kuni baay'ee barbaachisaadha. Gara biyya keenyaas hin fuudhee deema. Gara biyya keenyatti ijoollee yeroo guddisanii maatiin jechuudha. Maatuma keenya ilaalla. Yeroo nu guddisanii bu'aa bahii guddaa keessaa darbanii waan qaban hundumaayyuu gatii guddaatti baasanii nu guddisan. Duubaa waan takka hin qaban. Yeroo ijoollee guddisanii boru mucaan koo guddatee bakka ga'ee na gargaara. Bakka geessee na gargaarti.
yoo dhukkubsadheellee isaan qaba jedhan abdii nu godhataniitumaan nu guddisanii. Abbaan manaa keetillee abbaan manaa keellee akkasumatti guddate. Maatiin isaa akkasitti guddise. Har'a inni waan jiru godhatee fi maatii isaa haati isaa abbaan isaa rakkata taana wanta isaan hin gargaaramneef tokkollee hin jiru. Ani yaada kanarratti garanaafillee garasillee ilaaluu hin barbaadu. Gargaarsa barbaadan taana akkuma humna keenya akkuma humna mana keenya isaan gargaaruun dirqama. Isaan eenyullee hin qaban ilmoo isaanii caalaa namni isaan gargaaru tokkollee hin jiru. Namni biraayyuu hin gargaarama. Ilmoo isaanii haadhaa fi abbaa manaa keessanii dhiisaatiin. Inni lammaffaa immoo waan tokko isin hubachiisa. Mee ilaalaa. Isa jaallattanii haadha isaa jibbuun ni ta'a. Isa jaallattanii abbaa isaa jibbuun ni ta'a. Hin ta'u. Maaliif hin ta'u? Abbaa sanii fi abbaa fi haadha isaatu mucaasan bu'aa bahii guddaa keessa darbanii waan jiruuf hundumaayyuu umrii isaanii jireenya isaanii qabeenya isaanii itti fixatanii guddifatanii kaati jaallattu kana jechuudha. Kaatuma jaallattee jiruu wajjin jalqabdee kana kasiif kennanii isaa fi rabbi isaanii fi rabbi sanii fi isaan galateeffachuu dirqama keeti jechuudha. Isaan galateeffachuun dirqama keeti, isaan jaallachuun dirqama keeti. Sanii fi please faamilii abbaa manaa keessanii jaalladha. Maatii abbaa manaa keessanii jaalladha. Kabajaa. Akkasumas immoo gargaarsa kan barbaadan yoo ta'an immoo gargaarsa gochuu fi gara duubaa hin deemina. Garuu wanta lama dhagaa. Tokko maatiin isaa jechuun jireenya keenya keessa seenanii jeequu barbaadni haati isaanii nan jaallattu yookaan immoo maatiin isaa nan jaallatanii kan jedhullee jira. Akka carraa ta'anii maatiin abbaa manaa kooti baay'ee ni jaallatu, anillee baay'ee isaan jaalladha. Namoonni akkas jettan immoo maatiin isaa nan jaallatu kan jettanii si jaallachuu haadhiisanii dhiisati. Ati garuu jaalladhu. Ati garuu kabaji. Ati garuu gargaarsa barbaadan taanaan gargaaruudhaaf fedhii agarsiisi. Eenyuuf? Abbaa manaa keetiif. Inni mana keessatti si beekaka. Inni akka isaan jaallattu, akka isaan kabajdu dhugumaan isaan kabajuu kee yoo beekee dho'isaadhaan wanta biraa wanti inni godhu tokkollee hin jiru. Garuu ati hin kabajdu taanaan ati akka isaan gargaaraman hin barbaaddu taanaan inni maatii isaaniiti, maatii isaati, haati isaa, abbaan isaa yeroo rakkatanii laaluu hin danda'u. Akkamitti danda'a? Saniif dho'isee wanta san gochuu danda'a. Yeroo ati dhageessu immoo lolatu ka'a jechuudha mana keessatti. Akkamitti ani otoo hin beekin wanta akkasii goote jettee rakkootu ka'a, lolatu ka'a. Kun jechuun jireenya keenyatu miidhama, jireenya keenyatu diigama jechuudha. Garuu inni dhugaa isaati. Ati hin jaallattu taanaan, ati hin kabajdu taanaan, gargaarsa akka inni isaan gargaaru hin barbaaddu taanaan, inni immoo maatii isaati, dhiiga isaati callisuu hin danda'u. Saniif isaan gargaaruu jalqabuu danda'a jechuudha. Ni gargaaras. Akka gargaaraman yoo beeke otoo inni jiru isaan rakkachuun waan hin taane tokko. Sanii fi wanta sanarratti haa qusannu. Yoo isin na jibban jettee yaadda taana yookaan akkasii jibban iyyuu ta'a ati isaan si haa jibban waa'ee isaanii dhiisi. Garuu immoo waa'ee isaanii dhiisiti. Ati garuu immoo jaalladhu, kabaji. Pilaaniidhaan abbaan manaa kee wajjin taa'iti karoorfadhaatiin hin gargaara. Yeroo sanii isaan harka isaanii otoo dheeressanii dhufanii jiruu keeyyuu jeequu barbaadanii abbaan manaa kee isaaniif hin ayyamu. Maaliif? Inni si beeka waan ta'eef. Inni waan ati hojjettu, waan ati isaaniif yaaddu sanii sirriitti beeka waan ta'eef isaaniif hin ayyamu. Waardiyyaa siif ta'a jechuudha. So isaanillee hojii keessan ilaalanii xiinxalanii achiin booda gara jaallachuutti yookaan immoo walitti dhufeenyi keessan gaarii ta'uu danda'a. Garuu ati waa'ee isaanii hin laalinii isin
abbaa manaa keetii fi baay'ee barbaachisaa waan ta'eef maatii isaa jechuun maatii keetii, maatii kee jechuun immoo maatii isaati. Wanta kanarratti hojjechuun baay'ee gaariidha. Qabxiin kiyya kana fakkaata. Garuu mata duree guddaadha. Akkas fakkaata. Ammaa fi gara qabxii kiyya isa dhumaa deema. Yeroo kennuu fi irri yeroo barbaada. Free space kan jennu san yeroo barbaada, yeroo ofii isaaniitiif kennuu barbaadu. Akka dubartiin yeroo jaallattu yeroo waan hundumaayyuu wajjin taa'uu wajjin ta'uu barbaadna. Nuti kun amala keenya. Isaan immoo amalli isaanii akkasii miti. Yeroo barbaadu sanii fi jalqabaa wajjin illee qabxii sadaffaa wajjin wal fakkaata. Akkam goonas ni fakkaata jechuun yeroo matsaafa dubbisu jaallattaana matsaafa yeroo dubbisu yeroo kennaafi jechuun baay'ee okkopaayidin godhina isaanii gadhii isaanii matsaafaa dubbifatanii hiriyoota isaanii wajjin haa bashannananii kophaallee ta'uu barbaadan taanaan qorannoo baay'eetu wanta kanallee mul'isa. Yeroo ofii barbaada dhiirri akka dubartii yeroo dheeraa haasa'uu hin jaallatu hin danda'us. Amalli keenya garagaraa waan tokko yeroo hojjetu immoo akka dubartii nama bilbila haasaa ijoollee ilaaluu dandeessi, waan biraa waxii hojjechuu dandeessi, wanta hojii biraa hojjechaa hojii 2 hojii 3 hojjechuu dandeenya. Kun wannoo keenya keenya dubartiiti. Dhiirri garuu akkasii hin danda'u. Waan tokko ilaala taanaan wanta ati haasaa jirtullee siin dhaga'u kuni asitti uffatee sitti hin fakkaatiin tuffii miti. Amala isaaniitu akkasii. TV ilaala taanaan ijoollee cinaatti ilaaluu hin danda'u. Baqa TV ilaalaa jira. Amala isaaniitu akkasii. Kuni kennaadha. Uumama. Sanii wanta ani sitti mee yeroo sitti haasa'u hin dhageessuufaa jettanii lolan kaasinaa. Amala isaaniitu akkasii. Waan tokko mari'achiisuu barbaadda kallattii matti itti himii kottu waan mari'annu tokko jira jettanii teessanii mari'achuudha. Yeroo san hin hubata. Malee waan tokko hojjechaa yookaan ijoollee taphachiisaa yoo itti haasofte guyyaa biraa immoo otoo gaafatte yoo dagate si tuffatee miti. Si tuffatee amaluma sattuu akkasii. Amalli dhiiraa kennaan dhiiraa akkasii. Waan tokko yeroo tokkotti waan tokko caalaa gochuu hin danda'ani. Nuti garuu nyaata hojjechaa bilbila namaa wajjin haasaa ijoollee eeguu dandeenya. Hojii 3-4 al tokkotti hojjechuu dandeenya. Kun kennaa keenya. Akkas maaliif hin goone jennee immoo amala isaanii waan hin taane tokko isaan irratti fe'uun barbaachisaa miti. Har'aaf gabaabumatti qabxiin kiyya kana fakkaatu akka jaallatan akka irraa baratan abdii guddaan qaba. Namoonni gaafii ijoollee na gaafattan ijoollee baay'ee rakkisanii mana keessatti baay'ee kan rakkisanii yeroo suuqii faafuunee deemnu ijoollee baay'ee rakkisanii akkamitti adabuu dandeenya biyya hambaa keessatti adabuun illee baay'ee namatti ulfaata kan jettan namoonni 5 takka argeera. Yaanni keessan kan wal fakkaatu viidiyoo san irratti illee waa'ee ijoollee irratti waan hojjedhuu fi torbaan dhufuu keessatti baay'ee dubbisuu waan qabuuf torbaan dhufuu keessatti nan hojjedha. Ijoolleen immoo yuutuubii haaraa akkamitti jalqabamaa kan jettanii aga sanbata guddaa yoo na eedanii aga sanbata guddaa isiniif gadhiisa. Namoonni immoo komentii biraa qabaatan yaada biraa qabaatan gaafii qabdan hundumtu komentii jala naa barreessa. Waan danda'u hundumaayyuu yoo danda'e hin deebisa yoo hin danda'e hin dubbisa. Akkasitti wanta haaraa yeroo garagaraatti fidee dhufa. Waan na dhaggeeffattaniif waan na wajjin turtaniif baay'ee galatooma. Ammallee like, share, comment, subscribe na gochuu hin dagatinaa. Yeroo gaarii qabaadhaa. Baay'ee sin jaalladhaa. Nagaatti.